أنا سعيد وكي جفرد دي قم برباد إساف ببريدي أنا من قلت برساني سانيف guys مالي سينجل منصرشن استكاكي على استكاكلم تسبرዋል እያልኩ አዲስ እስከሚገዛ ድረስ ምን አስቸካላችሁ እናንተ ወይኔ 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 አዩን ረከቴ ጅርቲ ዳጌሰኒቱ አዩን አስቤዛ መነኬሳ ፍጤ ጅርቲ አዩን መነኬሳ ብሪ ዳብዴ ረከቴቲ ጅርቲ ሰኢዶት ዮን ሂሜ ኦፊሳዩ rakko keessa jira itti jirtu jechuudha. Sa'idoon ofiisaattu rakko keessa jira kana yoon itti mee jettee birri yaasuu gaafatatti jechuudha. Argitanii ofiin yoo deeman akkas jechuudha. Ofiin yoo barbaadan akkasii jechuudha. Silaatu isa barbaade ta'e isatu fidetu ta'e yene wuddi yene mist bareedu ko jaalalle ko haadha warraa ko maaltu sitti hir'ate mana keessa waan hundumaa qabda maallaqni jira wanti jiraatu jira jedhamte hinquluculuc godhamte akka hinqulaalitti kunumsamte amma kuno mandara la mandara hin qabu mana keessa rakkadhe mana keessa asbeezaan qabu waan nyaadhu qabu dhufe jechuudha. nagaan hunduma keessanii fa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii jechuudha. Ganama kana immoo live irra turte jirte jechuudha. Ganama live irratti ishee argeetiin jira. Live irra teessee amma Sa'idoon dhufutti du'u dhiiseera ittiin barakiinas hin dhugu waa'ee du'aas dhiiseera garuu amma Sa'idoon dhufutti nyaadheeni babbareedee furdadhees eeguun qabaa jechaa turte. Live irra turte ganama baay'ee sitti bareedee jira jechuudha. Egaa haala kanaan turte isheen asii fataa itti kunu live irra teessee waan tokko kaaffee teessee ajajatti maaltu ishee dhibe ishee abbaan mataan qawu jedhe abbaan mataan dhukkubu malee abbaan mataan naanna'u malee ayyuu maaltu ishee dakale isheen filannoo ishiitiidhaan deemti durumayyuu jechuudha. Sa'idoo mataan dhukkubu malee kuno waa'ee Sumayyaa waa'ee ijoollee isaatti mataan naanna'u malee jireenya isaatiin mataan naanna'u malee ayyuu maaltu mataan naannessere dhugaan siniin jedha achi Sumayyaanis ijoollee qabattee wusxi haa deemtu malee wusxi deemti bara kana jechuun Sa'idoo nama achi jira ka na argamoo nan argu kan jedhu keessa daandii keessa dhokattee jirti jechuudha. Isatti mul'atu inni nan argini dhokattee jirti. Isheen kun immoo asii ganamaan live seentee fataa jettee jechuudha TikTok irratti. Achiin immoo yeroo dhuftu immoo yaasuu birriin dhabee birrii sin qabu asbeezaa sin qabu Sa'idoon achi jira haala kanaa itti muummoon hin ulfaataa jette. Mee maaltu wayyaan jedhe jara keenya maaltu wayya furmaanni maalidha? Ani Sa'idoo irraa hin citu an Sa'idoo irraa adda hin ba'u osoo waan barbaade ta'eeyyuu jette har'a ganama jechuudha live irra teessee waan fedhe too dhufeeyyuu. Kuna yaasu birattis akkasuma jette wanti fedheetu gad dhufeeyyuu Sa'idoo irraa wanti na baasu hin jiru jettee jirti jechuudha. Jireenyi immoo kan dhufu Sa'idoon immoo Sumayyaa kan argachuu danda'u yoo ayyuun baate qofadha. Yoo ayyuun irraa deemte qofaadha jechuudha. Kaleessa viidiyoo tokko an akkas jedhee hojjennaani an jireenya mataa shimaa hin jiraattu maaliif barakiinaadhaanii ofiisii as faraarraate namas doorsisti. Jireenya shin jiraattu iyyuu jette har'a ndaamu ishee maayettee ana namni fedheeyyuu na fuudhuu danda'a itti amma kana yoo viidiyoo sana qalaala namni fedheeyyuu na fuudhuu danda'a garuu ani yoo hin jaallanne akkamitti ta'a kuni ani yoo jaalalli nama sanaa nan qabne akkamitti ta'a garuu namni fedheeyyuu abbaan fedhettee heerumuu nan danda'a of course abbaa fedhettee heerumuu dandeessi wanti isheetti hir'atu hin jiru she's beautiful she's model
Garuu akkuma acha dhuftuutti iyyuu jechuudha. Akkuma aadaa keenyaattis haa ta'u dura dhiiratu jaallata. Dura dhiiratu ilaallata. Dhiira wayii ilaallata. Lapheesaa keessa erga galtee onneessaa argee jaallatee nama sanaa hin gaafata si jaalladheera. Isheen immoo gaafumanni si jaalladheera jedhu sana meebii isa arguu dandeessi yookaan immoo durayyuu beekti ta'a ijaan argasa kan faana baratte ta'u faana hojjettis ta'uu danda'a. Waa'ee jaalalaa isaaf yaadan qabdu garuu nama kana beekuu dandeessi yookaan immoo argiteeyyuu beekuu dhiisuu dandeessi. Haaluma kanaan guyyaa guyyaadhaan yeroo kennitee fi walitti dhiyaachuudhaan haasa'uudhaan isheenis hin jaallatti. Adeemsi kuni adeemsa namoota hundaati. Dura dhiiratu itti dhufa. Dura dhiiratu rileeshinii uuma. Dura dhiiratu jaallata. Amma keessa barri badee kunoo booksiidhaanis kilooroksiidhaanis waan barbaadeen ta'aa jira malee dura akkas ture. Egaa dur yeroo akkasii dubartiin yeroo akkasii jaallatamtee mahafti. Ofiishii jaallatamtee mana ishii keessa hin jiraatte jechuudha kabajamtee. Bara kana keessa immoo ofii isaanii jaallatanii manatti ijaaranii manatti bitanii pirootokoolii isaa eeganii ofii isaanii waan barbaadan dhiiraa godhu. Isaan egaa yeroodhaa booda immoo hin kassaruu jechuudha laash jedha jechuudha warra akkasii jala. Ammas warra akka ayyuufaa kana immoo warra akka ayyuufaa kana hin jaallanne inni jechuudha. Sa'idoon duruma yoom jaalala dhiyeesseef gaaffii jaalalaa yoom dhiyeesseef Sa'idoon. Waaqni carraa akka ayyuu kana isiniin kenniin jedhaani walumaa galatti ijoollee shamarran keenya Sumayyaa nu kaleessa maal jette seetanii isiniifu timirtii ta'a jette barumsa isinii haa ta'u. Shamarran jette dubartootaa fi barumsa isiniif haa ta'u wanta ayyuuta biyyaan kun gochaa jirtu. Waan ayyuu isheen jedhamtu kun godhaa jirtu kun isiniif illee barumsa isiniif haa ta'u. Waan akkasii shamarranii dubartiidhaa fi hin ta'u ofii filatanii fi barbaadanii giggimitti jedhanii jaalladheera namas hin jaallanne mukatti rarra'u jechuudha kun. Muka gogaa baqa muka gogaa maal si godha? Namni sun miira yoo si hin qabaanne naasuu yoo si hin qabaanne jaalala yoo si hin qabaanne dhugaan si hin jedha. Maal si godhame? Animti qofti jaalladhe jettee amma mukti tokko hin aaramoo boba'aadhaan bara warri Oromoon jechuudha yeroo ammaa kan mukti tokko hin aaramoo hin boba'aa jedhu yeroo aaran jechuudha ofiisaanii yeroo aaranii yeroo waan baay'een isaanirra gahu yeroo walanqatan yeroo waan godhan goggochuu dadhabanii qobaa ta'an ani tokkodha mukti tokko hin aaramoo boba'aa jedhu. Kanaaf mee amma ayyuu qofti jaallatte ayyuu qofti barbaadde maaltu ta'a? Otoo amma Sayidoo qofaatu jaallate ta'e illee dubartiin rakkoo hin qabdu. Dubartiin miirri ishii dhufa hin jaallattisi. Yoo deesse immoo baqa. Deenyaan immoo dhumate jechuudha. Namni sun akkaataan tiriit godhu ilaalu kunuunsu yaada isaan kun ishee booji'uu danda'a dhumarratti. Egaa shamarran barumsa guddaa isinii ta'an isiniin jedha. Nama isin jaallatu qofa. Nama isin jaallate qofa. Dubartiin silaayyuu hin jaallatamti bara. Jaallatamti hin kunuunsamti kanumadha. Sabooda isheenuu jaalala sanarraan kan ka'e kunuunsa namni sun isheedhaa godhurraan kan ka'e ofiishii jaalala ajaa'ibaa keessa galti jechuudha. Akkasi. Kana malee kanayyuufa kun ani hin beeku. Ani hin beeku garanitti deebi'u yoom akka xumuramuuf akkamitti akka ta'u akkamitti akka Sa'idoon nagaa argatu akkamitti akka inni tasgabbaa'u akkamitti jireenya isaa duriitti akka inni deebi'u ani hin beeku.